Ankoda waaqayyooti isaaf lafa kaahame yoos maaltu na addeessa gooftaadhaan ergan jaallatame mukoota hedduu keessa laaftorraa bocame saanduqni namoota baay'ee keessa ana filate waaqayyooni. Hani jallatameera goomataan diina koo eessatti na laala kabaja koo Yesuuse guutuu jireenya koo saanan bahee gala kabaja koo tatiya gooftaa kabaja koo Yesuuse guutuu jireenya koo saanan bahee gala ulfina